Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu uummata qashtii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti alhamdulillah. Yeroo dheeraadhaan booda walitti deebinee jirra. Yeroo dheengaddaa sanii gara biyyaa galuu fi du'aa inaaf kadhaa obboleewwan kan koo hiriyootan kan koo isiniin jedhe viidiyoo isin hojjedheen ture. Achiin booda viidiyoo hin hojjennee isiniin jechuun barbaada uummata qashtii. Warri du'aa inaa kadhataa turtanis guddanaaf galatoomaa. Warri nagaan maatii keetti galii naan jedhaa turtanillee guddanaaf galatoomaa. Akkasuma obboleewwan kan koo egaa biyyatti galuullee hin dandeenye haaluma tokko na mudannaan gara biyyaatti hin galle ji'a lamman tokko ramadaanatti butadheetiin gala jedheetanii egaa gisee biyya galuudhaaf yaaddanii itti qophooftanii karoorfattanii yeroo keessa murteeffattanii kaatanii qaawwa baay'eetu uumama. Waa baay'eetu uumamuu danda'a. Waa baay'ee isin rakkisaa yaada baay'ee keessa galuu dandeessanii. Anis egaa nama akkasii keessaa namuma tokko ta'eetanii wanti naaf hin guunne wayii waan jiruufi itti ji'a lamman tokkotti dabalachuu yaadeetanii hafee isiniin jedha obboleewwan kan koo. Akkasuma guddanaaf galatoomaa warri nagaan galii jettanii du'aa inaaf godhaa turtan hundumti keessan obboleewwan kan koo hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Naaf jiraadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma hadha maalirraa dubbachuu barbaadeetanii seetanii kanan dhufe waa'ee maakii ooroorraa dubbachuutiin dhufe hadha. Maakii obboleettii kan koo maakii ooroo hedduu si jaalladhuuf hedduu si kabaju. Hedduu tokkoon si kabajan ture. Garuu maakii ooroo sitti mufadheetiin jira. Dhugaa rabbii. Akka Oromoo tokkootti akka quuqama namni tokko Oromummaan itti dhagahamee irraa dubbatu tokkootti hedduun si kabajan ture. Hedduun si dinqisiifadhasin ture. Namni tokko ijoolleen baay'ee yeroo baay'ee waa'een Oromummaa osoo jaratti dhagahamuu as ol bahanii miidiyaa irratti konfidensii ol bahanii ittiin dubbatan dhabanii kan keessatti quuqaman hedduutu jiru jechuudha. Kan si olis beekumsa qaban ni jiru. Garuu haalli tokko keessattuu warri biyya namaa jiranii mijachuu fi dhiisuu danda'a. Akkasuma immoo akkuma kan kee kana beekumsa utuu qabanuu haasa'uu utuu danda'anuu ol bahanii miidiyaadhuma kanarratti dubbachuun akka safuu isaaniitti fakkaannaan quuqama miidhaa uummata isaanii dubbachuu dhiisanii kan ta'aa jiran hedduu jiru jechuudha. Kan beekumsaanillee si caalan hedduutu jiran. Yaa maakii ooroo. Maal siin jechuu barbaadeetanii maakii ooroo misiroon bareedde jennaanii ija babaaftii jedhe Oromoon gaafa mammaaku jechuudha. Maal siin jechuu barbaadeetanii namni keenya nama isaa tokko hin jaallata hin kabajallee hin kennaaf bootaallee hin kennaaf. Garuu namni keenya gaafa kabajni itti baay'ate gara biraatti deema. Siif gala jedhee yaada dubbii wanti hin jedhu kun uummata siniif gala dheetanii yaada. Ani siqee quullee barbaadee miti dhugaa rabbii ani takkaa jechuudha. Sila an akka nama tiktookii irra baheellee nama arrabseellee hin beeku namallee qeeqee hin beeku tiktookii irratti jechuudha. Gaafa namni gandummaadhaan maalummaadhaan fakkeenyaaf arsii yoo tuqame uummanni arsii kee arsitti dacha'u gaafa harargeen tuqamu uummanni harargee kee harargeetti dacha'u gaafa uummanni jimma tuqamee kee jimmatti dacha'u ani takka dantaan qabu. Dhugaa rabbii maaliifi sa'aatii hammaa kanarra kan gandummaan sa'aatii gandummaan irratti wal finnu wal nyaannu sun taane sa'aatiin jaalalaa nu waliif qabnu xiqqoodha addunyaan kun jechuudha. Akiruu zaman gizee dhumaa keessa jira sa'aatii hammaa kanatti jechuudha. Waa baay'eedha kan argaa jiru addunyaa kanarratti jechuudha. Wanti nu hamma addunyaa kanarratti argaa jirru nu'i biyyi lafaa kuni yeroo dhumaa yeroo macarrashaa isaa ta'uunsaa jechuudha. Waa baay'eedhaan nu agarsiisaa jira rabbiin guddaan keenya subhaanallah. Kanaafiyyuu jechuudha nuti sa'aatii kanarratti amma fakkeenyaaf namni dheengadda waa'ee jimmaa irratti dubbataa turte waa'ee jimmaa irratti yeroo baay'eedha kan waa'ee jimmaa irratti dubbatamu. Ani akka dhalattuu jimmaatti takka waa'ee jimmaa irra ijoolleen baay'een bahanii haasa'u. Ani garuu takka dubbadhee hin beeku waa'ee jimmaa irra waa'ee biyya koora takka dubbadhee hin beeku. Dhugaa rabbi maaliifi amma ka'e ani jimmi tokko yoo ka'e jimmi tuqame fakkeenyaaf namni tokko yookaan namni Harargee namni Arsii ka'ee yoo ni jimma qeeqe jimma irratti ka'ee yoon dubbadhe ani
quuqaman Jimmaaf qaburra nama gandummaan dubbate waan fakkaatuuf irraa dubbachuu hin jaalladhu waan akkanaa. Jibbaallee fakkeenyaa fi amma amantaan musliimaa amantaan kamiyyuu jibbaa hin eeyyamu. Wal jaallachuu wal kabajuudha malee amantaan kamiyyuu kan eeyyamu wal jibbuu gandummaa wanta akkasii amantaa eenyuun keessayyuu hin jiru. Kanaafiyyuu ani takkaa dhaladhee hamma kana gahee waa'ee gandummaarraa ani hamma fakkeenyaaf Jimma ani waa'ee Jimma takka gabbee faarsee hin beeku dhugaa rabbii. Garuu waa'ee maakii ooroo irratti baay'ee tokko waan an aareef. Abbaan Jifaar amma mataadhaan du'anii jechuudha. Rabbii rahmata isaaniif haa godhu. Rabbiin caffee jannataan isaan haa mararfatu haa qanasiifatu. Abbaa Jifaar jechuun nama guddaa. Seenaa Abbaa Jifaar namni beeku hin beeka. Namni hin beekne immoo fedhu garagaggalchuu, samaayitti ol baasuu, gad deebisuu, isaan qabrii biyya dhugaa. Biyya dachee kanarra nuti sobaan wallaaqaa jiraannurra miti kan isaan jiran. Bakka dhugaati kan isaan jiran. Bakka sobni hin jirre. Kanaafiyyuu goota Abbaan Jifaar jechuun nu'iif nu uummata Jimmaatiif Abbaan Jifaar goota keenya. Eenyuuf uummata Oromoo kamiifuu Abbaan Jifaar goota nama seenaa isaanii beekuuf. Abbaa Jifaar jechuun daa'imni akka ooroon jedha dhiifama akka maakii ooroo gadi baatee hadha maakii dhiifama naaf godhi. Seenaa Abbaa Jifaarirraa kalimaa tokko natti himuu dandeessaa? Beektaa? Abbaan Jifaar akka kee kanaa miti kan isaan miidiyaa irra dhaabbatanii lallabaa turan. Ittiin qabsaa'aa turan. Waa'ee diinii isaaniitiif, waa'ee uummata isaaniitiif. Garuu otuun gaafii tokko sii dhiyeesse waa'ee Abbaa Jifaarirraa kalimaa tokko naa deebisuu hin dandeessu. Haa ta'u. Abbaan Jifaar darbanii seenaa isaanii wallaaluu dandeessu. Garuu seenaa isaanii yoo hin beektani warri hadha Abbaa Jifaar fiddanii asiin gadi baaftanii achiin gadi garagaggalchitanii jiru amma Abbaan Jifaar. Dheengadde gaafa hoteelli Bishishee keessatti Ajibbi keessatti eebbifamu jiru. Abiyyi ta'ee abbaan qabeenyaa mana hoteelaa ijaarsisee Abbaa Jifaarii mari'ateeti. Maaliif egaa isaan bakka isaan jiranu bakka dhugaa isaan jiranu maqaa isaanii kaasanii hadhaa asirratti miidiyaa daggala bor dhiifamtee guyyaa tokko namarratti cuftu hadha seenaa goota tokko xureessuu jechuun goota du'e tokko ol baasanii mataasaa gadi garagaggalchuu jechuun yaa uummata keenya. Nama biraallee maaliif komannaree nuti? Nama biraa koo warra soddaa tokko komachuun nu barbaachisu. Sila Jimmaan warra soddaa jedhama. Jimma jechuun Jimma yeroo baay'ee biyya nafxanyaa jedhameeti kan waamamu. Cirumattuu amma maakii ooroo Jimma gana Gondor isiniif godhaa jette. Maaliifuu? Seenaa Gondarirraa wanti itti beektu jira. Gondoriin isin beekta ammati. Jimmas hin beekta. Jimma maal akka ta'e beekta? Guyyaa tokko Jimma dhaqxee beekta moo guyyaa tokko waa'ee seenaa Jimmaarraa dubbistee beekta ammati? Maal jette? Nuti Oromoo kutaa 11 ta'uu isaatii beekna. Bakka buutu Oromoollee maaltu si godhe si? Amma ani gaafii ansii yootoon si dhiyeesse jechuudha. Ati Harargeedha miti? Amma Harargeetti yoo hoteela akkasii mootummaan dhaabe yookaan abbaa qabeenyaa tokko achitti dhaabe wanti itti gochuu dandeessu jira? Takka wanti itti gochuu dandeessu hin jiru kan utaaltee dhattee Jimma waa'ee Jimmaarraa odeessuudhaa kaate jechuudha. Maali ati kan waan sin galchine kana keessa teessee laaqaa ooltu jechuudha. Kan sirraa bareedu geemii kee taphadhuutii tiktookii irraa ba'i. Faayidaa irraa argatu dhimma dhuunfaa keetii godhadhu. Seenaa Jimmaa ajandaa hin godhatin waa irraa dubbattu yoo dhabde. Ati kwaadha suuraa gootota birrii 5 birrii jaandiksiistee girgiddaa kee irratti laxxafattee hadha teessee boonsu boonaa dubbachuun kee sun ikkoo waa tokko ittiin ibsu hin jiru bara. Ummata Oromiyaa keessatti ummata Wallagga ummata Oromiyaa guutuu keessatti akkasitti dhumaa jirurraa nafsii nama tokko eegdeetta nafsii nama tokko hambisteetta atama
wanti nu irraa dubbannu waa baay'eetu jira. Waa'ee Jimmaa biyya raayyaa abbaa maccaa biyya Yaayaa Bashiir jedhaa turte. Jabaa onnee saba. Taada jabaa akkanaatu jira Jimma keessa. Jarroo irraan dubbanne ati kabaja jaraa kana yoo qabaatte, ati fakkeenyaaf kabaja raayyaa abbaa maccaa yoo qabaatte, raayyaan dhalataa Jimmaati. Ahmaddiin Jabal dhalataa Jimmaati. Jarri irraa haa dubbatanu ati kabaja jaraa yoo qabaatte jechuudha. Garuma amantiitti nu taanaan jechuudha. Jarri beekaan maaliif irraan dubbanne waa'ee Jimmaarra? Jimma jara laallata, sin laallatu bara. Gonkumaa sin laallatu. Maaltu laaquu si geesse? Si laallataa Jimma? Waa'ee Jimmaarraa kan dubbachuu danda'u. Kan hoteelli suuraa Minilik duwwaa miti. Suuraa namoota baay'eetu jira keessa. Ummanni Jimmaa gadi baheetu haa mormu si maaltu si dhibe? Ummata Jimmaa keessaa namni bakka si buufate jira? Takkumaayyuu jechuudha waan ati nuuf waan bu'aa hin qabneef ati jechuudha. Bakka siin buufannu nama beeka akkamii jira si daa'imni kaleessa seenaa abbaa Jifaar tokko hin beekne seenaa Jimmaarra waa tokko kan hin beekne gadi baatee miidiyaadhuma kanarratti abbaa Jifaar jechuu ati miidiyaa kanarratti maqaa isaanii kan dhageesse miti seenaa isaanii hin beektu dubbistee beekta. Tu seenaa isaanii jala buutee hordoftee dubbistee beekte abbaa Jifaar jettee waamuunuyyuu jechuudha sitti ulfaata. Kan beeku hin beeka garuu. Maa'ituu jibbaa kana dhiisne. Waa'ee hoteela jechuudha. Ummanni Jimmaa eeyyamamaa yoo ta'e waan darbe tokko waan darbe namichi sun du'e boolla jira miti. Namichi ammarraa mormamaa jiru sun suuraan isaa kun maaliif hoteela sana keessatti argine? Tole magaalaa Finfinnee keessa jira maa dhaqxee achi hin buqqisne? Beeta mangistii keessa jira ree maa deemtee hin baasne achi? Maa gadi hin darbe? Bakka suuraan namicha kanaa jiru hunda deemtee maaliif hin xaragne ati? Maxaragaa fudhatte. Aangoo akkanaa qabda taanaan. Ummanni Jimmaa irraa dubbachuu dadhabee miti. Namicha kanas jaallatee miti. Akkan dubbanne waan isa godhu waan jiruuf beekonni namni jajjabaan meeqa jechuudha. Kan jarri irraa dubbachuu dhiisanii dhusanii. Kanaafuuyyuu obboleettii kan koo ati yoo dhugaadhaan saba keetiif quuqama qabaatte karaa jaalalaatiin karaa tokkummaatiin malee biyya waan siin galchine tokko keessa galtee biyyi akkanan jedhi waa'ee Jimmaarraa hin dubbatin obboleettii kan koo. Ummanni Jimmaa siin kadhanne irraa nu dubbadhu bakka siin buufan bakka buutuu Jimmaarraa waan tokko gaafa dhalatee bakka buutee dubbattu siin godhanne ummanni Jimmaa. Jimmi እኮ የምሁር ሀገር እኮ ነው የኔ ቆንጆ። የዳዒ ሀገር እኮ ነው። ስለዚህ ከዛሬ ጀምረሽ ስለ ጅማ አይመለከትሽም። ስንት ምሁሮኖች አሉ ስለ ጅማ የሚያወሩት። ከዛሬ ጀምሮ ስለ ጅማ አይመለከትሽም። በቃ አታውሪ ከዛሬ ጀምረሽ። እኔ ስለ ጅማ እንድታንቋሽሺ በሚዲያ መስማት አልፈልግም። ስለ ጅማ የሚመለከተው የጅማን ህዝብ ብቻ ነው። ፍጹም አይመለከትሽም። ከናፉ ዮን በሌ ሰዲፈ መናፍ ጎዳ